Oduu gammachiisaa daawwattoota keenyaaf tira guddicha kalee magaalaa Finfinnee daandii irratti mootummaa fi majlisni Oromiyaa qopheessan irratti naannoon Oromiyaa Haafizul Quraaniin sadarkaa tokkoffaa qabatuun konkolaataa moodeela haaraa 25 BYD haaraa argatanii jiranii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa warreen bantu jira gama dubartoota illeetiin akkasumallee kutaa adda addaa keessaa hundaayyuu bal'inaan kutaa kam keessaa fi akkasumallee maal akka badhaafaman tokkoffaa fi lammaffaa irratti illee isiniin gaha daawwattoota keenya hedduu waan nama gammachiisatti biyyi keenya haala kanaan dorgommii konkolaataa badhaasa namaaf kennuullee qopheessaa jirti jechuudha. Dabalataan oduu keenya har'a qabannee kan isiniif dhufne Itoophiyaa fi Ruwaandaan dameewwan waraanaa garagaraa waliin tumsanii hojjetuuf waliigaltee irra gahuun dhagahamee jira jechuudha. Akkasumallee gama biraatiin waraanni naannoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti banamee jiru akkuma itti fufeetti jira. Kana irratti warreen garee Gabratsiyooniin durfamuu fi akkasumallee Shaabiyaa fi Faannoon walii galuu isaaniitu dhagahame jechuudha. Waliigaltee waraanaa akka waliif mallatteessan kalee viidiyoon achirraa bahe ni mul'isa jechuudha. Keessafuu Shaabiyaa fi Wayyaaneen jechuudha yookaan TPLF bal'inaan isiniin gaha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromoon baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftanii guyyaa guyyaan chaanala keenya irratti oduuf odeessaalee haaraa argatuuf fuula YouTube Oromoon subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'a. Viidiyoo laayikii godhaa, yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsaa. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo jalqaba irratti waa'ee waraanaa kana isinitti himee garas isin dabarsa, gara oduu gammachiisaa sanitti achi isin dabarsa jechuudha. Daawwattoota keenya jalqaba irratti Itoophiyaa fi Ruwaandaan dameewwan waraanaa garagaraa waliin tumsanii hojjetuuf waliigaltee irra gahanii jiran jechuudha. Kun eega waraanni naannoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa Bilisiginnaa gidduutti eegalee irraa kan kaase mootummaan Itoophiyaa biyyoota adda addaatiin waliigaluun akkasumallee meeshaa waraanaa jajjabaa biyyatti akka galchaa jirullee oduun garasii baatee ni addeessiti jechuudha. Kun waan gaariidha. Kun akka kiyyatti baay'ee waan deeggaramuu qabu jedheetiin fudhadha jechuudha. Dhimma wayyaanee irratti qoosaan hin jiru jechuudha. Dhimma wayyaanee irratti namoonni hedduun keessafuu jechuudha. Namoonni Oromootan kaleessa Abiyyi gaafa inni biyya nagaan bulchaa jiru Oromoo miti Oromoo miidha jettanii itti iyyitanii amma immoo gaafa diinaan kokkee wal qabanii deeman wayyaanetu masaratti deebi'uu deema jettanii mootummaa bira dhaabbanna jettanii afaan meeqa dubbata warra jedhantu jira jechuudha. Namoonni hedduun keessafuu ijoollee miidiyaarraa sagalee ta'aa jirtu yookaan mootummaa waliin dhaabbatuuf iyyaa jirtu kanarratti namoonni hedduun qeeqa adda addaa kaasaa jiran jechuudha. Kana jechuun daawwattoota keenya waan isiniin galintu jira jechuudha. Abiyyiin Oromoo miidhus qaama ofii miidhe malee alagaan nu miine jechuudha. Kan alagaan nu miituu fi kan namni keenya nu miidhu waladda jechuudha. Akkasumallee ofii keenya ni arrabsina, ofii keenya ni qeeqna malee diina isatti roorrisuu fi diina aangoo irraa isa fonqolchuu barbaadu gonkumallee hin hayyamnu eenyummaayyuu taanan jechuudha. Hatta nama biraa dhiisiitii paartii siyaasaa keessaa warreen KFO fi ABO makanaa waboollee maaf hin taane gara seeraatiin filannoon seera qabeessa isaan gidduutti geggeeffamte uummanni yoo isaan filate okay rakkoo tokkollee hin qabu gara saniin aangorraa geggeessuu danda'an. Garuu aangorraan fonqolchee ufillee kan qabanne diina qabsiisaa dhaabni jedhu kamiyyuu dura dhaabbannaa jechuudha. Kan akkasitti hubadhaa. Wayyaaneen waggaa 27 madaa kan gubateetu gubaa ibiddaa beekaa jedhan. Waan wayyaaneen biyya san goote fi keessafuu ilmaan Oromoo goote nama godhamee argee fi nama ibidda wayyaaneen irra buuste san argeetu beeka malee hin beeku jechuudha. Kun raasumarraa gadoodaa jirtan jechuudha. Kanaafuu wayyaanee fi Shaabiyaan waliigaltee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangoo gadhiisisuuf yookaan aangoo irraa fonqolchuuf akka deemanii shakkii takkaallee hin qabu. Garuu kana hin danda'an jechuudha. Hanga uummanni Oromoo jiru inuma hin dandahamu jechuudha. Inuma amma faannoollee walii galanii jechuudha. Waa hedduu uumuuf akka deeman dubbatamaa jira jechuudha. Kanarratti kanaan wal qabatee muummichi ministeeraa amma biyyoota adda addaatiin walii galee jechuudha waa'ee waraanaa kanarratti jechuudha. Akkuma jedhamaa akkuma duraa irratti isiniif tuqe jechuudha. Ajaja waliigalaa humnoota waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gita isaanii Ruwaandaa jeneraalota Mubaarak Mugaggaa waliin jechuudha dameewwan waraanatiin wajjin tumsanii hojjechuuf
akka waliigaltee irra gayan ibsanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya dameewwan waraanaa wajjin tumsanii hojjetuuf waliigaltee irra gahanii jiran jechuudha. Ruwaandanii baay'ee kun kan namatti toludha jechuudha. Dhaabbilee raayyaa ittisa biyyoota lamaanii tumsan hojjechuuf waliigaluu hordofee kaleessa miidiyaaf ibsa kennanii turan jechuudha. Biyyoonni lamaan dameewwan waraanaa garagaraan baroota dheeraaf tumsanii wajjin hojjetaa turuuf tumsa akka caalmatti cimsuuf waliigaltee mallatteessuu raayyaan ittisa daayirikteera hariiroo alaa fi tumsa waraanaa Maajor Jeneraal Tashoomaa Gammachuu himanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya akkasumallee leenjii ijaarsa dandeettii fi waljijjiirraa muuxannoo shororkeessummaa qolachuu fi dhimmoota walqabatan irratti jechuudha tumsaan hojjechuuf waliigaltee irra akka gayan dubbatamaa jira jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa Ruwaandatti Daayirikteerii Jeneraala Hariiroo Idil Addunyaa Birgeedar Jeneraal Paatirikii Karitiiwaaniin gama isaaniitiin jechuudha Itoophiyaa fi Ruwaandaan hariiroo cimaa bara dheeraa qabaachuu himtee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya itti dabaluun dhimmoota waraanaa adda addaa irratti hariiroo dheeraa akka waliin qabanillee dubbatamaa jira jechuudha. Kuni waan gaariidha jechuudha. Muummichi ministeeraa yeroo kanatti jechuudha qaama kamiinuu waliin qaama aangoo irraa isa buqqisuuf deemu jechuudha. Oromoon alatti qaama biraa warra faannoo irraa haa ta'u warra TPLF irraa haa ta'u Itoophiyaa keessatti warri rakkoo uumaa jiruma kana waan ta'eef kamiyyuu qaama kamirraa jira kana lamaan irraa dhaaba kamirraa dhufnaan jechuudha. Qaama alaa kamiinuu walii galee dha'uu qaba jechuudha. Daaraa botoroo godhuu qaba jechuudha. Akkuma tana duraatti wayyaaneen akkasumallee dawaa hin qabdu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya itti aanuun oduu gammachiisaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa iftirri guddaan magaalaa Finfinnee daandii irratti taa'amee ture jechuudha. Achirratti waldorgommii Quraanaatu ture jechuudha. Waldorgommii Quraanaa kana irratti tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaatu jira jechuudha. Akkasumallee badhaasota adda addaatu qophaa'ee ture. Badhaasni sunillee eenyuun akka fuudhamee bal'inaan isiniin ga'a. Jalqaba irratti immoo biyyi keenya sadarkaa kana gahuu ni dhugaa rabbianii hedduun gammade jechuudha. Dhugaa hojii waggaa 6 Dr. Abiyyiin ga'eef aangootti dhufan dalagan keessaa jechuudha. Hojiin boonsan ummata musliimaatiif sirriitti hojjetamee jira. Na amanaa kana dhugaa rabbii galateeffatamuu qaba jechuudha. Bakka kanatti muummichi ministeeraa galateeffatamuu qaba jechuudha. Sitti maaliif Finfinnee keessatti uummanni musliimaa akkanatti daandii irratti gadi ba'ee iftira godhuu miti. Miila ofiitiin gara masgiidaa deemanii salaatuun ni jabaata ture jechuudha duraan. Sigalee har'a garuu biyya ofii keessatti biyya abbaa isaanii keessatti akkasitti gadi bayanii akka biyyi ajab jettutti daandii gubbarratti haala nagaa fi tasgabbii ta'een faxaranii deebi'uun inumaa san caala san bira darbanii waldorgommii Quraanaa jedhanii kan badhaasa konkolaataa fi hanga birrii 500 illee qabu qopheessuun isaanii hedduu kan namatti toluu fi kan hamilee namatti horuudha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo mee bal'inaan isinitti himaa. Waldorgommii Quraanaa naannoo Oromiyaa dhiira tokkoffaa bahuun konkolaataa BYD badhaafamee jira jechuudha. Moodela haaraa 2025 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2017 moodela haaraa jechuudha. Birrii Itoophiyaatti amma yoo jijjiirame birrii laafee miti jechuudha. Konkolaataa abbaan qabeenyaa qabatee deemu malee konkolaataa namni keenya qabatee deemu miti jechuudha. Daawwattoota keenya iftira sirna tokkummaa fi obbolummaati kan jedhan yoo ta'u jechuudha. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheikh Haji Ibrahim Tufaa sagantaa iftiraa shanaffaan daandii guddicha irratti addabaabayii masqalaatti dorgommii Quraanaan geggeeffamee ture jechuudha. Hedduu gammachuu guddaa fi akkasumallee miira ajaa'ibaatiin kan xumurame yoo ta'u jechuudha. Dorgommii kana dorgomtoota tokkoffaa bahan konkolaataa BYD kan badhaafaman jechuudha. Akkasumallee naannoo Oromiyaati jechuudha. Tokkoffaa kan bahe kuni
jedhanii naannoo Oromiyaati jechuudha. Maqaan isaa Saaladdiin Abdurrahmaan jedhama jechuudha. Dubartoota naannoo Amaararraa Hafiizaa Kadiirtu injifachuun badhaafame jechuudha. Dorgommii dhiiraa kan lammaffaa bahe immoo Carraa Haji Bilisaa jedhama jechuudha. Dubartoota keessaa lammaffaa tan baate jechuudha. Badhaasa birrii 500,000 argattee jirti jechuudha. Hedduu kan namatti tolu jechuudha. Daawwattoota keenyaa carraa gaarii jennaani kan nama dhibu ijoolleen sun akkasitti hifzii quraanaa qomatti qabattee dhugaa rabbii hedduu nama dhibaa. Dubartoonni goonni illee numa jira jechuudha. Dubartoota akkasiitii fi eegaa ijoollee qaqqatalee kana rabbi nuuf haa heddummeessu. Dhugaa rabbii hedduu namatti tola jechuudha. Akkasumallee dorgomtoota sadarkaa sadaffaa qabatan keessaa jechuudha qarshii 300,000 Itoophiyaa kennameefii jira jechuudha. Daawwattoota keenya eegaa haala kanaan biyyi keenya sadarkaa kanarra jirti jechuudha. Sadarkaa konkolaataa nama badhaasuu bira geessee jirti jechuudha. Dhugaa rabbiin hedduun gammadee hedduun gammadee galatooma dhugaa rabbii hojii boonsaa akkanaa kana dalaguu keessanitti hedduu gammanne baay'ee gammanne dhugaa rabbii gar fuulduratti illee kana caalaa akka waan gaariin dalagamu abdii qabna. Majlisa Itoophiyaa ta'e akkasumallee muummicha ministeeraa ta'e fi akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinnee Adda Adaanech Abeebee ta'e hundumti keessanuu galata qabdu. Galatooma isiniin jechuu barbaada dhugaa rabbii. Maaliif waan gaarii gaafa hojjetanii bira dhaabbatuu qabna. Akkasumallee deeggaruu qabna, galateeffatuu qabna jechuudha. Waan nama keenyarraa nuu ta'e xiqqaattus jechuudha. Guddoollee itti numa deemama. Hammeenya isaanii gaafa isaan hammeenya hawaasarraan ga'uuf itti adeemanillee jechuudha. Dura dhaabbatuun dirqama jechuudha. Gaafa isaan karaarraa goran daandiirraa maqan daandiirratti dhooguun dirqama hawaasaatiif dirqama lammummaati jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota oduuf odeessaaleen keenya har'aaf qindeeffanne kana fakkaata jechuudha. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godha. Akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share gochuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsa. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaan keenya har'aaf qopheeffanne asumarratti goolabamaa sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.